Egaan daawwattoota keenya boqonnaa muraasa booddee walitti deebineerra har'aa qophiin qopheessineef dhiyeessaa jirru waa'ee kolesterooliitii Dr. Sanbataa Guuttataa Yuunivarsiitii Finfinneetti Associate Professorii Department of Internal Medicine Cardiology walii wajjin taanee qophii kana qopheessineef dhiyeessaa jirra. Egaa Dr. waan waa'ee kolesteroolii kana wantoota uummata keessatti hin beekamne baay'ee dubbachaa jirra. Mee egaa dhiibbaan qaama irratti fidu, siistamii keenya irratti fidu baay'eedha. Onni irraa ka'ee amma ija keenyaatti, amma miila keenyaatti qaamni miina hin jiru dhaqee diipooziitas ta'ee nama miidhuu danda'a kan jedhu kaastaniitu namoonni haay kolesterool qabaachuudhaaf yookaan immoo kolesteroolii kana baay'inaan qabaachuudhaaf wanti isaan saaxilu laayif istaayilii ammoo nama keessaan daddarbaa sirra taasisuuf. Tole akka ta'e karaa lamaanuu deemuu danda'a. Harki caalaanii isa haala jireenya namicharraan ka'ee fi dhukkuboota biraa jiranirraa ka'ee kan dhufuu danda'udha. Kan garuu maatii keessa familial hypercholesterolemia kan jedhamudha. Maatii keessa yookiin jeenetikii keessa kan deemu hin jiraata. Inni sun muraasadha. Inni harki caalaan garuu fakkeenyaaf nama furdina qaamaa qabu, sochii qaamaa hin goone, fakkeenyaaf nama taa'umsa baay'isu irratti carraan kolesterooliin sun ol ka'uu baay'ee dabala. Dhibee sukkaaraa, dhiibbaa dhiigaa warra baay'inaan ol ka'uu danda'u. Ol ka'u irrattis akkasumas hin baay'ata. Warra sijaaraa xuuxan irratti illee warra alkoolii kanallee baay'inaan gargaaraman irratti isaan irrattis akkasuma dabaluu hin danda'a jechuudha. Isaan kun egaa sanaaf nama saaxilu gara kolesterooliin sun nanna keessatti baay'achaa deemu waan ta'eedha. Nyaati fakkeenyaaf warra coommitti baay'ate yookiin immoo dhadhaa baay'ina yookiin immoo transfats warri jennu jiru warra zayitii kan taru kana irraa kan ka'e nyaatis immoo yoo madaalawaa ta'uu baate gara coomaatti baay'ate yoo ta'e gara dibata yookiin qibaatii baay'ina qabu wanta gargaaramu yoo ta'e innis sanaaf nama saaxiluu danda'a. Baay'ee galatoomaa. Egaan dhibee ammanaa namatti fida yoo ta'e yaalamuun dirqama ta'a, hir'isuun dirqama ta'a jechuudha. Hamma kolesteroolii kana yaala qaba. Akkasumas haalli jireenyaa namaa maal ta'uu qaba? Namoonni kolesterooliin isaanii jalqaba akka waliin kaaneef achi booddee ergi ol ka'ee argame garuu haalli jireenyaa akkasumas immoo haalli qorichaan itti hir'achuu isaa immoo isarratti na ibsan godha. Yaalii qaba. Yaaliinsaa kan qoricha malee jira yookiin immoo qorichaan ta'uu danda'a. Qoricha malee yeroo jennu sumanni irraa ka'ee dhufurraa yookiin sanaaf wantoota nama saaxilan irraa of ittisu jechuudha. Fakkeenyaaf qaamni gar malee furdachuu irraa of eegu, nyaata sirreessu, nyaata fakkeenyaaf yoo dibata ta'e yookiin qibaatii ta'e warra dhangala'aa gargaaramuun irra nama gargaara. Warra zayitii kan taru irraa of eeguu amma danda'ametti. Dhadhaan illee gar malee baay'achuu hin qabu. Foon bifa foonii keessaas hir'isuudha. Deebisee cooma wanta qabu kana hir'isuun barbaachisaadha. Nyaati gan harka caalaa madaalawaa ta'uu qaba. Garuu warra kolesterooliin isaanii ol ka'e irratti warra dibata baay'inaan qaban irra gara warra fuduraaf kuduraatti irra baay'isuutu irra bu'aa qabachuudha kolesteroolii sana nanna keessa. Warra magariisa sirriidha. Warra baala ta'an magariisa, warra raafuufaa isaan kanarratti nyaati gara sanarratti xiyyeeffachuu qabachuudha. Inni kaan egaan akkuma ka'umsa isaa irratti haasofne fakkeenyaaf deemsa miillaan deemuu namni amaleeffachuu qaba. Yoo xinnaatti guyyaatti daqiiqaa 30 miillaan deemu torbanitti guyyaa 3 yookiin isaa ol jechuudha. Sun nannaafis ho'ina fida. Humna yookiin nyaata kuufame sanallee sochooseetu akka gara humnaatti jijjiira jechuudha. Deebisee suni maaliif gargaara? Qaamnis immoo ulfinni qaamaas akka hir'atuuf hin gargaara. Dhibee sukkaaraa fa'aa irratti of eeggachuu barbaachisaadha. Inni jiraannaanis maaliif isa kolesteroolii kana wajjin
keessumaa low density lipoproteiniidha wajjin baay'ee wal qabata waan ta'eedhaaf isarrattis hordoffiin barbaachisaadha jechuudha. Warri sijaaraa xuuxaan sijaaraa dhiisuun gara sanatti deemuun barbaachisaadha. Maaliif wal qabataniitu jarri kuni dhukkuba warra jisila kaasne sanaa fi lamaanuu nama saaxiluu danda'e waan ta'eedhaaf yeroo lamaanuu wal duukaa jiraatan immoo garmalee dabalachuudha. Egaan nyaata sochii qaamaa amaloota warra kaan sirreessuun baay'ee bu'aa guddaa fiduu danda'a. Qorichi ergi already jira jedhamee beekame qorichi hammamiif kennamaa fi akkasumas immoo yaalli isaa eessatti jira sababiin isaa amma haalli magaalaa keessa jiru keessumaa namoonni baay'een kolesterooliin isaanii ol ka'aa akka ta'e sochii qaamaa kan hin goone akkasumas namoonni akkasii jiru eessatti yaalamuu qabu akkasumas immoo qorichi isaa ni jira. Egaan kun qorichi maal irratti hundaa'e jalqabama tokko ol ka'iinsi isaa hammam isa jedhu lammata immoo dhukkuboota warra sila jenne sana fideeraa isa jedhudha. Kanaaf primary preventioniin jira dursanii of eeguu secondary preventioniin jira. Egaan namni fakkeenyaaf hidda dhiigaa irratti dhibee fideera taanaanii lakkoofsa isaa duwwaatu ilaalama miti jechuudha. Warri dhibee fideera waan ta'eedhaaf qorichi sun hin barbaachisa. Qorichi kolesteroolii kan jiru staatiin soorradamanidha. Irra guddeessa kan jiru. Warri kaanis gosi biraan jiru garuu harka caalaa akkuma addunyaatti iyyuu kan dhibee kolesteroolii kamiif iyyuu sadarkaa jalqabaa irratti itti fayyadamu staatiinsiidha. Staatiinsiin kun egaan tokko kolesteroolii sana gadi buusa. Lammata hidda dhiigaa keessatti illee akka inni fakkeenyaaf akka inni hin folloqne sanaafi deebi'ee inflaameeshinii illee achumatti stabilize wanta godhuufi qorichi sun hin kennama jechuudha. Warra fakkeenyaaf heart attack qaban irratti kun dhaabbataadhumatti barbaachisaanii warra immoo deebisee kolesterooliin isaanii garmalee ol ka'e irrattis hin jalqabama jechuudha. Kanaaf qoricha maleeti jira deebisee immoo qorichi immoo warra staatiinsii irra guddeessa kan jiru. Qorichichi umurii guutuudha moo dhaabbataa yeroo ta'e? Inni gaan sadarkaa waan amma fakkeenyaaf kolesteroolii duwwaatu ol ka'e yoo ta'e yoo sadarkaa barbaadamutti gadi dhufe hir'isanii achi dhaabuun hin danda'amu. Dhukkubi already jira taanaan warra amma secondarii jennu sanarratti already heart attack fideera taanaan silumaa hiddi dhiigaa sun hubameera waan ta'eedhaaf hiddoota dhiigaa warra kaan irraa ittisuudhaafi umurii guutuudha yeroo baay'ee kan inni itti deemu. Hamma namni suni yookiin staatiniin sun side effect bira hamma hin finnetti umurii guutuutti fufama jechuudha. Already daameejii fideera taanaan hidda dhiigaa tokko miidhee achirratti rakkoo biraa fideera taanaan ittuma fufama jechuudha. Egaa faranjoonni medical check-appii qabu. Medical check-appii keessatti immoo tokko kolesteroolii safarachuudha. Yeroo ta'e tokkotti cheekii godhatu qaami isaanii rakkoo maalii qaba jedhaniiti waggaatti ta'uu danda'a ji'a ja'aatti ta'uu danda'a akkuma umurii isaaniittis akka riiskiittis nuti immoo isuma sasalphaayyuu yeroo baay'ee hin ilaallannu namoota gosa kamtu kana cheek godhachuu qaba namoonni hammamiinitu ilaallatanii gaariidha kolesteroolii isaanii kana dooktar. Egaan kun maal irratti hundaa'a tokkoma fakkeenyaaf sila genetics yookiin familial hypercholesterolemia warri jennu jira. Isaan ijoollummaa maatii keessa yoo jiraate inni ijoollummaadhuma kaaseyyuu ilaalamuu qaba. Lammataa dhibeen sanaan kan dhufe wanti fakkaatu jiraannaan ilaalamuu qaba. Yeroo baay'ee umurii 18 booda adult erga jedhame al tokko ilaalamee isa booda yoo nagaadha ta'e akkas waggaa 5tti ilaalamuu hin danda'ama. Waggaa 40 booda garuu utuu nammumtu hundumtuu ilaallatee gaariidha. Rakkoon biraa hin jiru taanaan isuma ilaallatee waggaa lamatti akkas waggaatti al tokko ilaallachuun barbaachisaadha jechuudha. Namoonni dhibee gara biraa qaban kanneen akka dhukkuba sukkaaraa, dhiibbaa dhiigaa, dhibee onnee akkasumas immoo furdina gara malee qabanu. Sirriidha. Inni amma fakkeenyaaf dhibee onnee haa ta'u sukkaara ta'u akkasitti furdina gara malee taanaan inni namni sun yeruma sanatti iyyuu jalqabumatti iyyuu ilaalamuun irra jiraata. Jalqaba yeruma wanta fakkeenyaaf dhiibbaan dhiigaa jira taanaan rakkoo geessiseera laata wanti jedhamu ni ilaalamu isuma wajjin iyyuu. Yeroo sanatti sukkaarri ni ilaalama kolesterooliinis akkasuma duukaa ilaalamuu qaba jechuudha. Furdinni gara malee jiraannaanis
warra fakkeenyaaf kolesterooliin dabaluudhaaf sababa ta'uu danda'an yookiin isa wajjin ta'anii dhiibbaa biraa miidhaa biraa warra fidan yoo jiraate namni sun kolesterooliin isaa yeruma sanatti ilaalamuun irra jiraata. Egaa seetaappii nuti itti haasaa jirru meebii seetaappii Finfinnee keessatti ta'uu danda'a. Garuu naannoo keenya keessatti yoo ilaalle maashiniin kana ilaalu jiraachuu dhiisuu danda'a. Maashiniin keemistirii jedhamu kuni namoonni karaa dheeraa deemanii ilaallachuun ifaa dirqamatti ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf amma naannoo Boorana yoo fudhannee gara Hawaasaa yookaan Shaashamanneetti dhufanii ilaallachuun dirqamatti ta'uu danda'a. Naannoo Dambidolloo yoo jennee Naqamtee dhufuun dirqamatti ta'uu danda'a. Mee namoonni dirqamuma ilaallachuu qabu jennee keenyuufi sakrifaayisii kana baasanii dhufanii Finfinnees ta'uu danda'a. Naannoo gurguddaa hospitaalonni jiran dhufanii ilaallachuu qabanoo jala murree itti himuudhaaf daawwattoota keenya. Tole, egaan bakka keemistiriin hojjetamuu danda'amutti keemistirii yeroo inni renal function kalee kan ittiin ilaalanii turuu kan ittiin ilaalan maashinii sana qabu taanaan yeroo baay'ee kolesteroolii hin qabaata maashiniin suni isas ittiin ilaaluu hin danda'ama yeroo baay'ee. Egaan sadarkaa hospitaalaatti hin jiraata deeman yaadan sadarkaa hospitaaluma district hospital yookiin primary hospital warra jennu irratti jiraachuu danda'an yaanna. Warri garuu dirqamatti ta'u fakkeenyaaf dhibee onnee sukkaara warri qabanii istrookii fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti kaasuudhumaa fi warri tarii rakkoo dhibeen wayii kolesteroolii dhibee kolesteroolii yookiin ol ka'iinsi kolesterooliitiin dhibeen sun dhufeera ta'ee yoo shakkame ilaalamuun barbaachisaadhuman. Inni suni tokko qoricha jalqabuudhaafi hordoffiidhaaf immoo qorichi jalqabamee sadarkaan irra jiru baruudhaaf isin barbaachisa waan ta'eedhaaf isaan kanarratti akkuma dirqamaatti barbaachisaadha. Eeyyee warra fakkeenyaaf namni hundumtu isa jenne fakkeenyaaf umurii 40 olfaa isa jenne garuu hamma egaa naannoo sanatti yoo dhibee biraadhaaf dhaqanii gara hospitaalaa utuu waliin ilaalamee gaarii ta'a. Baay'een isin galateeffadha. Egaan ispoortii hojjechuun akkasumas immoo namoonni umuriin isaanii 40 ol ta'e immoo raafuu kanatu gara sanatti sirriitti nyaatanii. Garri baadiyyaa noormaali hojiin isaaniis hojii humnaati. Kan isaanii irratti ispoortii biraan hin barbaachisu. Garuu warra magaalaa keessa jiran yeroo baay'ee taa'umsa baay'atu isaan sosochoon gaariidha. Yeroon keenya waan nu dangeesseef asuma irratti xumurraa daawwattoota keenya turtiin har'a waa'ee kolesteroolii haasofnee kana fakkaata ture.